Nagaan haa dursu akkam jirtan nagaa jirtanii imala muummicha ministeeraa Abiy Ahmedii fi pirezidantii naannoo Oromiyaa Shimallis Abdiisaa hamma tokko dhaggeeffadhee kanani otoo waan jedhinni yoon bira darbe nan cubbamaa laata jedheeni yookaan nan komatamaa laata sammuun kun komataa laata nama miti jedheeni waanuma xinnoo jechuu as ba'e duraan dursaa muummicha keenya biyya yoon naqee na ajjeesu yoo na ajjeesan tokkummaa saba Oromootiif balaadha. Oromootatu wal fixaa. Kanaafanni Wallaggaa dhaquu of qusadhee jettee isaa haasofte sana kanaan durallee dhaqxee tokkummaa istaadiyoomii Naqqamteetti kubbaa miilaa taphattee deemteerta. Ex-friendii kee wajjiniin Lammaa Magarsaa wajjiniin ho'i. Yoo sana somaan taane ammallee baga dhaqxee nagaan galteen jedha. Itti aansuudhaan imala isaanii kanarratti wanti yoon jalqabaa gara Wallaggaa deeman jedhee waan haasaan hin dhagahin duraa fi suura faca'aa ture argu. Gidduu kana waa'ee araara waraana bilisummaa Oromoo WBO wajjin haasa'amaa ture. Waggootii afran kana Wallagga irratti sanyii duguuggaa gaaga'ama kana hin jenne abbaa Oromoo irratti ga'e dhala Oromoo mormi muramee alagaan ittiin dhiichisaa ture. Liyyuu Haayilii Amaaraa gaafa naannoo Tigraayitti waraanni gaggeeffamaa jiru Liyyuu Haayilii naannoo Tigraay keessaa haa ba'u jedhee gaafa gaafatamaa ture. Liyyuu Haayilii kana kan ijaare nuyi. Liyyuu Haayilii kana immoo nuti Tigraay keessa qofaadha miti bakka jiran naannoo jiran irraa fuunee ajaja kenninee fi dirqama isaanii akka ba'an taasisuu hin dandeenye. Inni kun nu ilaallataa kan jedhu deebii kennee ture. Akkuma kana immoo faannoo galateeffachuudhaa fi jagnummaa isaaniitii fi qaama biyyaatii fi qaama waraanaa ta'uu isaanii beekumtii kennee fi jajaa ture jechuudha. Warri kun Wallagga addatti Wallagga seenanii ajaja isaarraa fudhataniiti jedheetiin kana yaadu. Qe'ee Oromoo gubanii Oromoo kumaatama dhibbaan buqqisanii dhala Oromoo morma muranii magaala naannessanii ittiin dhiichisaa turan jechuudha. Isa badii ta'e kana rakkoon Tigraay seekkattee jirti. Isa badii hojjetame kana uummata Wallaggaa dhiifama gaafatu kanaaf karasitti bobba'an kan jedhu ture. Yaanni sa'aatii muraasaaf amma waan isaan haasa'anii fi egaa waltajjiidhaa dhaamsi adda addaa gadhiifame argutti jechuudha. Garuu tilmaamni kiyya sun durumasis itti amanee otoo hin taane garuu imalli akkasii kunii fi haala amma keessa jiran kanarraa ka'ee jechuudha. Maaliif warri soddaas itti ka'aniiru ibidda itti qabsiisanii jiru ijjataa teessuma dhoowwanii jiru. Kanaaf waatu jijjiiruu dhaqee laata jedheen ture kanan tilmaamaa ture. So inni sun akkan yaadatti miti faallaa sanaatii fi dachaadhayyuu Oromoo irratti dhaadachuu kara fuula duraa waan ammaatitti gochaa turan kan waan amma yoonatti gochaa turan daran bal'inaan itti fufuu isaanii dhaamsa dabarfachuudha fi dhaqee dhaamsi isaaniitis isuma sana fakkaata jechuudha. Waltajjii irratti deebii hawaasaaf kennaa turan jechuudha. Keessaa kan hirriiba na dhowwe tokko weerartuu naannoo finxaaleeyyii Amaaraa daangaa cabsitee dhuftee qe'ee Oromoo fi Oromoo sanyii duguugde jedhee natti fakkaatu kan gaafatanii maaliif waan gaaffii uummanni kaasaa ture sana waan dabarsan hin qabanii isa sanaaf yoo deebii deebisu isa kana dhiisaadhaa waan jedhe fakkaata Dooktar Abiyyi. Warra miseensota keenya dabballoota keenya hojiidhaa fi asitti ramadaman meeqaatamatu ajjeefame
meeqaatamatu ajjeefame kanamaa gaafattu kan jedhu deebii akkasii deebisi jechuudha. Warsi waraanni bilisummaa Oromoo mootummaa wajjin wal lolaa jira. Dabballee isarratti uummata isaa gidirsaa jirtuu fi isallee adamsitee ajjeesaa jirtu basaasisaa jirtu irratti yoo tarkaanfii fudhatame qaama qabsooti jedheetiin hin fudhadhaan isa kana. Garuu uummata sabni gara biraa finxaaliyiin gara biraa daangaa cabsitee seentee qe'ee Oromoo biyya Abiyyii fi Shimallis Abdiisaa bulchanitti daangaa cabsanii seenanii kan kanas godhan kana nutu goosisee ajaja keenyan ta'eedha jechuudha. Inni kunillee tokko Oromoon kan beekun isarra jiraatu. Diinni yoomiyyuu diina. Oromoo fi maqaa Oromoo himateedhaaf miti. Finxaaleeyyii daangaa Oromoo cabsitee dhuftee Oromoo qaltee sanayyuu kan bobbaase diina Oromoo ofiin jedhee fuuldura keessan waltajjii waltajjiirra taa'ee isin haasofsiise. Kanaaf inni kun akka malee nama dhukkuballee jechuudha. Kanaaf Oromoon bara kana kallattii hundaan dhumataa jira. Kallattii hundaan balaa hamaa irra gahaa jira. Fudhaa waan Tigraayitti ta'e. Waraana Tigraay kan kakaase, kan pilaana irratti hojjete waraanni sun akka kan waraana keessatti illee waraana akka ta'u taasise finxaaliyyi Amaaraa. Naannoo Amaaraatti warra soddaasaati. Kan wareegama itti kaffale immoo eenyu Oromoo. Oromoon qabeenya wareegama itti kaffale. Dhala isaatiin wareegama itti kaffale. Har'allee wareegama kaffalaa jira. Magaala kaleessa finxaaliyyiin Amaaraa gubde. Biyya kaleessa finxaaliyyiin Amaaraa diigde. Tigraay deebisanii ijaaruudhaaf har'a qabeenya Oromoo akkasitti guuramaa jira. Qabeenya Oromoo akkasitti guuranii magaala sana immoo deebisanii ijaaranii. Kaleessa qabeenyi Oromoo qotiyyoon Oromoo otoo nafin Oromoon otoo nyaatee hin bulin beeka. Ofii isaatti odoo nyaatee garaa hin quufin waraana sana milkeessuudhaaf qabeenyi Oromoo ilmaan Oromoo achi guuramaa ture. Har'allee immoo magaala Tigraay ijaaruudhaaf Tigraayin deebisanii ijaaruudhaaf immoo qabeenyi Oromoo otoo guuramaa jira. Achi as deebi'anii immoo Oromoo irratti waraana labsu. Amma Oromiyaa keessatti waraanni kibbarraa gadi dacha'e Oromiyaa keessa faca'ee qe'ee Oromoo ammacaa jira. Kaampii haaraa banatee Oromoo hammacaa jira. Oromoo ibiddarra teessisee jira jechuudha. Kan ammaan duraatirra dacha'a. Kanaaf Oromoon kanarraa wanni inni hubachuun isarra jiraatu araara jedhames odoo hin taane lolli bifa haaraadhaan Oromoo irratti banamuuf deemuudhaaf akka jiru kana Oromoon sirriitti hubachuun isarra jiraataa jechuudha. Ibidda caaluutu Oromiyaa irratti qabachuuf as deema. Kara lamaan. Finxaaleeyyii Amaaraa wajjinis wal diineffatanii. Amaarri ammaan booda Oromoodhaaf irra. Durii Oromoodhaaf raftee hin beektu irra caala jechuudha. Isaanis immoo waraana kaabaa as lachaasanii Oromoo irratti bobbaasanii. Isa sana itti fufuu jechuudha. Kanaaf Oromoo gaaffii misoomaa miti. Gaaffii jiraachuuti. Baalallee bosona Oromoollee nyaatanii jiraachuun hin danda'amu. Gaaffii akka namaatitti lafarra jiraachuudha. Badiin hamma ammaatitti Oromiyaa guutuurratti hojjetame kan daangaa qabu kan naannoo Tigraay irratti ta'een dachaadha jechuudha. Amma immoo karaa biraatiin araara jedhanii waamicha goone jedhanii deebi'anii immoo waraana labsanii. Kanaaf Oromoo waan keessa jiruuf waan keessa jiraateef inuma galaaf jedheetiin ni yaada. Addatti dhaamsan Oromoof dabarsuu barbaada. Oromoon yeroo ammaa kana kan isa barbaachisu humna gahaa qaba. Humna isaa tikfachuu, tokkummaa isaa tiksu. Tokkummaa saba Oromoo tiksinaan keessaa alatti diinni kun hojii baatii muraasaati ofirraa kaasuudha. Ammallee qaawwa xixiqqoo dhagahan ishiin tun isaan hamilsiteerti.
Oromoon hin dogoggorina. Laala. Waan xiqqoo Amaara mufachiisee fakkeessee waan inni amma Amaaraa wajjin waan lolee wal fakkeessaa jiru kanarraa Oromoon keenya kompiliitli dogoggoree. Abiyyi gaaffii Oromoo deebisuuf hin deemu haa badan. Abiyyi isuma kaleessaa sani ammallee nutti meera kunuma hin qabdee. Kan biyya kana keessatti mormaa jiru hundumtuu amma maal ta'eera shanee ta'eera. Which means shaneen tuneessaa kaate Oromoo irraa kaate Oromoodhaa jechuudha. Kanaaf shanee kana balleessuudhaaf humna isaanii qindeeffatanii bobba'aa jiranii jechuudha. Humna Tigraay irraa hafe as Oromiyaatti gaddachaasanii jechuudha. Warri soddaatis kan jedhan kanumaa miti. የሰሜኑ እኮ ከተጠናቀቀ ሌላው ገብስ ነው። አሰሜኑ ሲነከሳ እንጀራን ተጠናቀቀ። ኢሰትን ምልኮፍ አዱኛንስ ብራ ዳበቴ ጀቢነ ሳኒቲንስ ፈሸላሊ ከን ኦሮሞ ትግራይ ጫለ ኦሮሞ ፊ ኦሮሚያን ሚደምቴ አዱኛን ከነላሉ እንደንዴ ሰበብ ሚታማን ኦሮሞቱ ብያ ቡልቻ ፕሮፓጋንዳ እንጅብቶ ኢሳ ካን jarri kun kara hundaan nu miidhani kara hundaan Oromoo miidhan maqaa Oromoo qabaachuun isaanii addunyaan akka hin dhageenye taasise isa kana immoo kan jijjiiruu danda'u yoo Oromoon tokko ta'ee sagalee tokkoon ba'aa kana bobba'ee ofirraa falmate qofaadha. Kanaaf uummanni Oromoo bakka jirtu hundatti tokkummaa tiksii diina kana adda baafadhuuti hin gowwoomin Amaaras waan godhe waan nurraa deebisee hin qabu. Waan adaan jecha abeebee gochuudha yoo qabde waan takka waan goote waan ishee finfinneetti itti mofatanii itti bulaa jiran hin rakkatina. Bakki isaanii bakkuma sana. Waraana bilisummaa Oromoo woboo qeerroo kaleessaa woboo har'aa tokkummaa keessoo keessanii tokkummaa hoogganoota keessanii hoogganoonni waraana bilisummaa Oromoo yeroon itti of eeggachuun isinirra jiru yeroon isaa amma. Illeensi akka isin seenne. Illeensi akka isin hin seenne. Illeensi isin seenne dafee akka isin keessaa bahu. Waan na dhibeeffan dubbadha. Oromoo qabsoo Oromoo akka Oromootti ilaala. Qabsoo Oromoo qabsaa'ota Oromoo ijoollee waraana kana lubbuu kennaa jirtu kana kan yoom akka kuftu hin beekne dhiiga dhangalaasaa lafee cabsaa jirtu kan addan qoodina. Warri itti hidhata waraana bilisummaa Oromoo hooggana waraana bilisummaa Oromoo wajjin qabdan of eeggadha. Balaa guddaa hawaasa Oromoo biyya alaa kanatti fidanii. Of eeggadha. Dhiigni ilmaan Oromoo isin haa qabu. Dhiigni ilmaan Oromoo gufuu isinitti haa ta'u kan hawaasa Oromootti as deemaa jirtan kan. Woboo keenya tokkummaa keessan. Tikfadhaa. Tokkummaa keessan tikfadhaa illeensa of hin naqinaa waa hundumtuu itti qaqqabamu garuu aggaammin diinaa kun amma aggaammii salphaadhaa moti Oromoo naa milkaa'u ulfaadha.